akka eenyumtu ol ka'ee deemuuf kan itti hidhamte kan itti garafamte kan lukti irraa cite kan gurri duude hedduu jira. Artistii wal ga'ee kan inni haasa'u waa'ee walaloof yaadaloo miti. Waan na deemaa jiru kan akkamitti ilaalla akkam goona akkuma goobanaan saamame sanatti saamamamnoo saamamne immoo kan duubatti immoo garagallee boonyamoo waa'ee roorroodhuma iyyaa oollamoo akkam ta'uudha qaba ummanni keenya nu qaba waan ta'eef warri siyaasa Oromoo oofan amma argitaniitu yaaddoo guddaan qaba isa dhugaa rabbiin isinitti maqaa qabsoo Oromootiin yeroo ammaan kanatti gara paartilee 14tu jira. Dhaabbileen kun dhugaatti gadi fagaatanii dhaabbataniiru moo irkisaan kabaan taatu dhaaba ololaan diigamu gaafa ololli ololame dhaabni tokko bakka 3-4tti cicciree sagalee Oromoo cicciruudha moo akkam kana dhaabbadhu kan jechuun ni danda'u artistiin. Artistiin ennaa kam yoo wal ijaare amma wal ijaaruudhaaf nu hidhuu danda'u biyyaa nu baasuu danda'u nu ajjeesuu danda'u inni sadarkaan sun darbeera. Galanni dhiiga ilmaan Oromoof haa ta'u warra wareegamaniif. Gatii isaan lubbuutti kaffalan kanarratti dhaabbanne wanti nu eeggatu gara fuulduraatti waan guddaan kana waan ta'eef nu ilaallata bilisa taane nu waamanii walga'ii irratti nu sirbisiisuu qofa miti. Inni mormus inni biyya bulchus artistiin ala socho'uu hin danda'u hin beeka. Gatii keenya isaa beeknu humna keenya isaa beeknu maa mataa nu naanneessu mataa naanneessuudha qabna nuti.